keessatti illee waan nyaatanii waan dhuganillee meeshaa kana eegara tabe akhirra ga'e maaliif waraabne hordoftoota kiyya kana keessa tarii namni wantoota kana barbaadu ni jiraachuu danda'a waan jedhurraanin yaadadhe جبا جبا أتيت جبا يا جبا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمال كفوني خبجمتو تجالتمتو تردفتو تعمو فري فاميلي بجزراتني سنين جنا اگر دفتو هي هروان بريدا تكون قبض دفه حقت امورات التنفانة تران افرا كوتي سنين جنا وان نتني وان دوغنيلي meeshaa kana eegara tabe akhirra ga'e maaliif waraabne hordoftoota kiyya kana keessa tarii namni wantoota kana barbaadu ni jiraachuu danda'a waan jedhurraanin yaadadhe viidiyoo waraabutti seeneen isiniin jedha ammaaf immoo tiyyoo haga xumuraatitti nafaana tura warri raawwataatan subscribe godha warri maatii taatan like godha komentii yaada babbareedan nu jajjabeessuuf katareef galatooma isiniin jedha ka dhufuufillee nu cinaa dhaabbadha nafirraa egar hordoftoota hiyyaa har'aan tana waan nyaatanii waan dhugan qabadhee dhufe asumaan walla meeshaan kuni kan obboleettiin tiyya erga meeshaa bitatte itti naa dabalii siin jennaanin anillee maaliif isinillee hin agarre jedhee itti dabalee jechuudha mokoroonii gosa 2 kiiloo 5 akkasuma sukkaara kiiloo 5 ruuza kiiloo 5 qabdi mirindaa immoo hishigiidhaan malee juuzi hishigiidhaan abbaa firee jaha jechuudha paastaan okeen kuni firee 10 jechuudha saamunaa iskaayin firee 10 akkasuma jechuudha buskuuta gosa hundarraayyuu firee 10 karameella mukaa kun immoo firee 30 siniin jedha asumaan atillee obboleettii tiyya gurri waan dhagahe dhugoomsaa ijji waan argite amantii jedhani kanaaf ija keetiin illee argii siin jedha habibati akkasuma jechuudha obboleettiin tiyyatuni ilmoo ofiitiif hinnatti fakkaate intala ofiitiif pamparsi lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 4 bitinaan jette bitee jira asumaan argeetillee siin jedha maashaallah hunda kennayyuu nama haadha kennallee kaddamu nu haa taasisu nama akkasumatti ilmoo ofillee gaafa rabbiin bakka saniin nu gahe kaddamatu ilmoo ofilleetiif tola guddaa akkana kana oolu surprise addaa kana godhuuf rabbiin nu haa taasisu namni yoo waa qabaate namaaf waa godhaa isiniin jedha asumaan immoo meeshaan kuni rakabootii faashiniidha laalan isiniin jedha gabbalayaan kiyya gatii isaa guutuu isinitti himan isiniin jedha asumaan gatii ramadaan illee dhiyaatee jira jechuudha ramadaan illee dhiyaatee jira warri maatii keessaniif akkasuma jechuudha kan ilmaan isaanii gurgurdatte ilmaan isaatiif kan immoo tiyyuu haadha fi abbaaf ooka abbalayyan ofiitillee gammachiisuu barbaadan asumaan heloo jedha waan barbaadan kamummoo isinii geessa walla abbalayyan kiyya kaasa tananiifaa duraanii yaga tokko dadhabbinna jabaa qaba ture maaliif dafee geessu walitti isinii hin qabu ammoo alhamdulillah sistariin koo namaddee jirti isii faana bakka geessitanillee isinii geessinaa waan barbaadanillee atantamatti walitti isinii qaba isiniin jedha akkas inshallah gatii isaa isinitti hima buskoonni kun jechuudha kabbitshiinoo jedhaniin obboleeyyan hin beeytan irra caalan keessanii irra guutuun keessa yoo jedha hin danda'ama jechuudha maaliifuu asii baatan namni waan biraa bahe hin dagatu kun birrii 10 kunillee birrii 10 inni kunis 10 kun immoo 5 ka 5 kana firee 20 godheef jechuudha isiin ka 10 gosa hundarraayyuu firee 10 naan jette karameellaan mukaa kun immoo jechuudha birrii 5 wanuma asitti gurguramaa jiruuni homa takkasitti hin daballeen jedha birrii 5 firee 30 jechuudha achirraa aga inni ta'u argachuu hin dandeettanii siniin jedha asumaan paastaan okeen jechuudha wanni inni amma gurguramaa jiruun 90-85 akkana ani immoo tiyyoo obboleettii tiyya tanaan 80 eegan jedheen jechuudha yooniin ani gatiin isaa gatii ittiin gurguran gaafadhu gatiin isaa immoo tiyyoo 85-90 jechuudha ani immoo isitti irra deebi'ee waan dubbatanii fi waan uffatan tusaaladhanii mire 80 jedhe saniin kenneefin isiniin jedha saamunaan iskaayin birrii 70 isiniin jedha mokoroonii kiiloon 130 sanillee
dhibbaa fi soddoma shukkaarri illee dhibbaa soddoma ruzni illee immoo dhibbaa soddoma sagalee dhadhaabaa isinitti haasaa jira obboleeyyan kiyya ani bakka maasooqaa jira yeroo waan itti dubbatan sagalee qabadha afaan narra hin laalinan isiniin jedha pamparsiin kuni dhibbaa afurii fi 80 isin immoo lacheen isaa tul shanima ol guutinaan jette baarakallahu fiik isin jedha habibati kan gurguramuun 580 afurii 80 500 ofiitiin isin guutten isiniin jedha akkanarratti isin kumaan xalabdeen isiniin jedha garuu mootiyyuu inni kan ta'u 960 fedha isiitiin meeqa guutte kuma guutte jechuudha akkasi amma immoo mirindaa han isinitti ma mirindaan kuni guddaadha obboleeyyan kiyya balee turani gati firee jaha jechuudha fireen 180 inni kun immoo juuzii guddaadha jechuudha juuziin illee fireen birrii 80 hisaabuma saniitiin kenneefin isiniin jedha akkasii obboleeyyan keessi meeshaa hedduu qabdi yeroo meeshaan immoo tiyyuu kartoonitti naqamu immoo ani kanuma kartoonitti hin naqamin waraabee ka kartoon irraa hafe asitti waraabe jechuudha sanillee isinitti agarsiisaa isiniin jechuu fedheeti akkasii rakabootiin tun immoo faashiniidhaan isiniin jedha na biratti argamti isiniin tuni maashaallah maatiidhaa fi tunta nama biraati jechuudha kan isiiti miti isiniin 650 jechuudha fireen jaha rakabootiin kun immoo tiyyuu 600 isiniin jedha rakabooti baay'ee bareedaadha faashiniidha akkasuma gatiin isaallee jiddu galeessaa garuu inni amma dhufe yeroo maatii ofii qofa wajjin fayyadamanii fi akkasuma jechuudha ofiiti yeroo fayyadaman yeroo keessummaan hin jirre kan gafuudhurra kanatti fayyadamu hin danda'aniin jedha dhiifama sagaleen isin jeeqee isiniin jedha asumaan meeshaa inni kunillee sanuma fakkaata saarbisiin tuni 250 tun 300 walirratti 500 tirii tanaan maachidha tiriin immoo 400 isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya akkasin isiniin jedha yeroo waa ajajattanii jettan jechuudha maatii keessan waan garagaraatiin hixaana bunaa fi shukkara soogidda akkas saamunaa fi waan garagaraa ka waan das isin jedhe waan lubbuun teessan isin feete yoo ergitanii fi jettan itti gammadan malee hin gaddanin isiniin jedha isinillee nama nagaan biyya keessanitti deebu akkasumallee nama nagaan waan hojjete waan immoo ajajate waan bitate kanatti fayyadamu rabbiin keessanaa taasisu meeshaan immoo kan hidhami waraabee isiniin jedhe ka hidhamallee yeroo hin isinitti agarsiisa amma egaa obboleeyyan kiyya meeshaa kana ofuma hootii hidhaa jira mee nalaalaan isiniin jedha rattaba kanallee maashaallah namni yoo waa tattaafatee waa daddalagee inumanii barata waan akka saniiti haala kanaan siirattaben siin jedha obboleetiiti ya rabbiin herrega kan kellee natti hin dabarsini kaasatanii karameella fi buskoonni honiin ulfaatayyuu garuu takkaan herreegee jechuudha wallaa hunda isaayyuu herreegee hagana achiin ga'een jedha akkasii kanammoo yeroo mazannu jechuudha yeroo mazannu isa wajjin hin mazane akkasitti inni kun mokoroonii lamaanii kiiloo 10 fi tuqaa 5 jechuudha ammallee ruuza fi sukkarallee laaltanii nafaana turan isiniin jedha obboleeyyan kiyya inni kun ruuza kiiloo 5 fi tuqaa 10 jedha egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo moo wanti ariyuu fi akka isinitti hin dheerannee fi isiniin jedha akka sagaleen viidiyoon daqiiqaa isinitti hin dheeranneefin jarjarsee akkasitti quba qabaadhaan isiniin jedha yeroo kanatti jechuudha ani waa walitti qaqqabee isatu iyyuu jechuudha rattabe akkasumallee baay'inaan isatu rattabaa akkasii meeshaan kun meeshaa isa eega naqame jechuudha walla eega meeshaan kun naqamee jedhe maaliifin waraabuu dhabaadhee waan akkas jedhu asiin dura isinitti mee jira yeroo baay'ee otuma hin waraabne akkasitti geggeessaa waan isiniin jedhe jechuudha achumaan inni waraaba jedhe rabbiin nashaaxa nu haa kennu inshaallah akkasii immoo tiyyuu isinitti hin dheeratiniif ari'ee viidiyoo daqiiqaan akka hin dheeranneef jarjarseen isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoon obboleetti tiyyaa kana fakkaata isii immoo keessan ergeefii jira
quba qabdi asumaanatillee arginsiin jedha habibati irrallee deebite jechuudha akkasi inshallah bolayyan kiyya laayikiidhaan koomentii yaada babbareedaadhaan hamilee walii haa taanu numatu ka waliiti numatu wal jajjabeessaa isiniin jedha bolayyan tiyya wala haa jabeessinuu isiniin jedha nulle yooniin isin nu jabeessitan kana caalaa jajjabaanna akkasii warri meeshaa ajajachuu barbaadan lakkoofsi kennaa duwwaa 9648425 nu argachuu dandeettanii bakka kamuu isinii geessina biiznillahil kariim meeshaa kamummoo isinii bituuf qophiidha isiniin jedha har'aaf asumatti na haa ga'u jajjabaadha nagaan naa turaa isiniin jedha bolayyan kiyya wanni agamma hojii turretti yoo balleesse yoo jiraate mucucaarra ballee yoo tayaate akkasuma viidiyoo illeen yoo akkisin barbaadanitti hin tolin dhiifama naa gootanii ilma namaati ka hin dogongorre hin jiru kullu banii aadam khaxaa'uun khayrikum khaxaa'uun attawaabuuna jedha rasuulli sallallahu alayhi wasallam akkasii afwan assalaamu alaykum جبا جبا أتيت جبا يا جبا عمري تنيون دا ست جنة جبا